waaqeffannaa dhabanii gara mana waaqayyoo dhufanii sanitti. Sagantaa gadi walitti qabu darbata yookiin sanbata guddaa akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3 irratti toora Feesbuukaa fi Yuutuubii daandii wangeelaatti tamsaasa kallattiin nu eegaa. Mangistuu baay'ee jedhama. Durataa waldaa kanaati. Namoonni akkasitti ta'an kun qoree dargaggoota waldaa kanaa fi maanguddoota waldaa kanaadha. Waldaan kun Kiristiyaanota Baha Daabbus, Sabakaanis Kan Abbayya Daabbus, waldaa Koobii jedhama. Gooftaa Yesuus Kiristoos bakkaa fi haala jirtan keessatti kiristaanota hundumaa keessaniif haa ta'u. Waldaa Wangeelaa Keenya Koobii afaan Oromootiin waaqeffattu bakka itti argamni ishee naannoo Bernishaangul Gumuz godina Suusaa ganda Koobiidha. Rakkoo keessa akka jirtu kanaan dura isin beeksisnee ture. Dabalataanis rakkoo tureef meeshaalee waldaan manca'e mirkaneeffachuuf bakka sanatti argamnee ragaa qabatamaa funaannee isin bira ga'uuf viidiyoo waraabnee jirra. Ta'ee kana bu'uureffachuu waldaa kana deebisnee dhaabuuf sagantaa gadi walitti qabu darbata yookiin sanbata guddaa akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3 irratti toora Feesbuukaa fi Yuutuubii daandii wangeelaatti tamsaasa kallattiin nu eegaa. Isinis amantoonni waldaa kana bira dhaabbachuu barbaadan toora Telegiraamii fi bilbila kallattiin fayyadamuun hanga humna keessanii gumaachuu ni dandeessu. Gaaffii yoo qabaattan darbata kallattiin jaarsolii waldichaa gaafachuu ni dandeessu. Hin dagatinaa. Sanbata guddaa galgala keessaa sa'aatii 3 irratti waldaa keenya deebisnee akka ijaarru waliif haa barbaannu. Keenya keessaa qolaasaa boqonnaa 3 lakkoofsa 25 maqaa Gooftaa Yesuus isin dubbisaa akka jedha. Waanuma gootan hundumaa namaaf otoo hin ta'in akka waan Gooftaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa jedha. Waanuma goonu waan walgichaadhaaf goonu akka nama dhuunfaa goonu otoo hin ta'in akka Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif goonu irratti hundoofnee waldittii akka gargaarru abdii guddaan qaba. Viidiyoo waraabnee meeshaalee manca'anii fi viidiyoo waraabnee itti fufnee isin gadi hin dagatinaa. Sanbata guddaa sa'aatii 3 irratti tamsaasa kallattiin wal argina. Waaqayyo guddaa isin eebbisuu eebbifama. Amma waan ani ibsuu barbaadu addanatti akkuma argamu iddoon lubaa kuni wayyaa uffannaa mataa isaatii wayyaa ofirraa qaba ture. Taatee yeroo darbe ta'e sanaanii wayyaan kun asirraa fuudhamee badee kun akka itti duwwaa isaa argamaa jira. Itti dabaluudhaan akkuma kana asirraati meeshaa intargoo yaamaa guddaa 950 turetu irraa badee akkasuma kuni dinaaboodha. Dinaaboon kuni jalqabatti soolaarii wajjin hojjeta ture. Soolaariin isaa akkasumatti kisaaraa ta'e lafa taa'aa jira. Kun caccabee keessaa dhangala'ee jira. Gaarii amma waan ani ibsuu barbaadu addanatti lafti duwwaan argamu kun taatee yeroo darbe sanaa waan bariinii yookiin teessuma irraa hatamee lafa duwwaa ta'e humni waldaa immoo xarapheessaa kana guutuu dadhabee lafti kun duwwaatti argamudha. Waan bariin amma teessumni dhaadamaa jiru kunis harka namootaatiin nama dhuunfaadhaan ergifatamee dhufee itti fayyadamnee harri sanbata waan ta'eef kan inni har'aa waaqeffannaati sanbata guddaadha. Ergifannee finnaa yeroo sa'aatii cheerchii xumuramu immoo namoonni qabatanii deebi'anii gara manaatti galu akka kanatti argamaa jira. Amma iddoo kanatti kan argamaa jiru maskootiin kuni akkuma argamu kana diigamee irraa buqqa'ee waldaan akkasumatti humna ittiin deebistee dhaabdu maqaa dhabdee fi akkasumatti duwwaa isaa keessatti kan waaqeffatamaa jiru. Akkasuma safara kana irratti kan argamu manni balballi 3 banamu kuni balballi isaa muluu irra hin jiru irraa baafamee jira irraa hatamee jira. Achumatti waan bariin keessa jiru illee taanaan siree keessummaadhaaf waldaan qopheeffatte dabalatee afata isaa isa baataa ispoonjii dabalatee yoo ilaalattanii kana keessatti siree keessummaan irra bulantu jira. Afata guutuu wajjin ture. Amma garuu akkuma kanatti duwwaa ta'e irraa fuudhame maskootiin duubatti argitan kun akkasuma irraa buqqaadha. Amma kornisiin isaa diigamutti duwwaa ta'eeti kan inni argamaa jiru jechaadha. Kuni akkuma argitanii balballi isaa kun irraa buqqaafame maskootiin garasii kun irraa buqqa'ee qullaa ta'eeti kan inni argamu. Keessa kan ture iddoon afataa maal kan jiru waan bariin keessummaaf fayyadu hundumtuu duukaa saamamee duwwaa ta'eeti kan inni argamaa jiru jechaadha. Akka kanatti jira. Mangistuu baay'ee jedhama. Durataa waldaa kanaati. Namoonni akkasitti ta'an kun qoree dargaggoota waldaa kanaa fi maanguddoota waldaa kanaadha. Waldaan kun Kiristiyaanota Baha Daabbus, Sabakaanis Kan Abbayya Daabbus, Koobii jedhama. Hagayya 27 bara 2010 walitti bu'iinsa sabaaf sabaa ta'e gidduutti waldaa kana kan guddaa ga'e. Waldaan kun waldaa guddaa ture. Qabeenya guddaa kan turre, wantoota baay'ee kan turre.
miidhama gaafa sana iddoo kanatti ta'uun namoonni gaafa iddoo kana baqatan qabeenyi waldaa kana keessa jiru baay'een isaa jalaa miidhama guddaa keessa akka jirru dubbachuuf yookaan ibsachuuf akkasitti manguddoota kanatti iddoo kanatti argamu. Qabeenyi waldaa kana keessa argamu. Kiiboordii waldaan kun qabdee turte, soolaariin jira ture, xarbeezaan teessumni waldaa kana keessa guutuu ture, mi'a faarfattootaa jira ture, galmeen wangeelli meeshaan mana qulqullummaa tokko barbaachisu waan waldaa kana keessa jiru. Kiiboordiin akkuma silee gaafa deebinee namoonni iddoo kanatti deebinu gaafa dhumne waldaa kana ilaallu waldaa qulqullaadha. Kiiboordiin hin jiru, baatiriin dinaamoon jiru, qabeenyaan waldaa kana keessaa nu qabnu maskootii waldaa kanatti buqqa'ee balballi mana keessummaa sanatti jiru balballi lamaaf maskootiin lama buqqa'ee waldaan qulqullaadha. Kanaaf haala akkasii keessa jirra jechuudha. Okay, haalli isin keessa jirtanii walumaa gala waldaa maskootii hin qabne, waldaa waan barii yookaan barcuma hin qabne yookaan teessuma hin qabne keessa jirtu. Qabeenya danuu badeettanii qabeenyi kun kiiboordiin kaastanitti yeroo ammaa kiiboordiin gatiin isaa beekamaadha. Mi'a akka walii galaatti qabeenyi kun tilmaamaan qarshii hammamii ta'a jettanii yaaddu? Qabeenyi waldaa kana keessaa saamamanii jiru kuni gara birriitti yoo deemne giddu galeessumatti birrii 200,000 fi 50,000 ol waan ta'utu waldaa kana keessaa saamamee waldaan qulqullaadha. Birrii 200,000 fi 50,000 ol kan ta'u akka saamamedha bifaan naannoo ta'u bifa likiini waldaan kun qabeenya amma kana ga'uu dhabdee akka jirtudha. Amantoonni haala akkamiirra jiru baay'inni amantoota? Akkuma isin jedhe amantoonni keenya baay'ee turanii haalli kun ta'urraa kan ka'u namoonni illee miira waaqeffannaa dhabanii gara mana waaqayyoo illee dhufan madiisanitti warra jedhamu muraasa galiin nu argannu immoo akkuma isin jedhe amantoota irraa galii argannaa maqaa amantoota dhabneef immoo galiin keenya xinnoodha. Waaqeffannaa waaqeffannu kana keessatti nu deemsisuu hin danda'u. Karaa biraa immoo galii argachuu hin dandeenyu. Karaa biraa madda galii hin qabnu. Amantoonni waan qabanii haala kanaan namoonni immoo silaa deebiinii waaqeffachuuf fedhiitu qabanii hanqinni kun maqaa jiruu fi baay'ee nutti faateera jechuudha. Hanqina dabalatee yookaan walitti bu'iinsa sabaaf sabaa ta'e sana gidduutti Kiristoosiin ganuudhaanii amantiin kan saba akkasii jechuudhaan namoonni amantii isaanii jijjiirratanis hin jiru. Kan godaanatti dabalatee. Jiru akkasumatti immoo haalli kun namoota kana maqaa dadhabsiisee fi namoonni miiruma waaqeffannaa waa'eetu gooftaa illee laphee sana keessaa badee amantiitti yookaan waaqeffannaa gooftaa waaqeffatanitti baay'ee booddee akka isaan deebi'anidha. Waldaan kun nus argineerraa foddaan qabu, meeshaan qabu, balballitti hin jiru, uffanni kwaarii waan bariin irra taa'an hin jiru. Baay'ee haala nama gaddisiisu keessa akka jirtanidha jechuudha. Innaa gara fuulduraatti isinii namoota Kiristoos hin beekanii fi akkuma keessan duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'an isin gargaaruu kan danda'anii dhaamsa akkamii yookaan iyyata akkamii qabdu? Asirratti wanta nuyi namoota waaqayyoon beekanii waaqayyoon waaqa isaaniitti jechuu barbaannu akkuma hin jedhee qabeenya baay'ee waldaa kana keessa dhabneerra. Waldaan kun amma bososee balballi kun maskootiin kun maqaa ittiin turree fi bokkaan illee humnaan itti roobee waldaan kun gara jiguutti adeemaa jira. Waldaan kun amma naajigee muka jala teenya waaqessinaa fi akkaataan sallee baay'ee itti gaaffiidha. Kanaaf waan jechuu barbaannu humna qabaannee waldaa kana isaanii hin gaddaatti deebisuu maqaa hin dandeenye. Meeshaa waldaa kana keessaa saamame deebisuu maqaa hin dandeenye. Gargaarsa karaa biraa maqaa hin qabne. Baajata biraa maqaa hin qabnee fi addunyaatti ibsachuu waan barbaannu namni garaan isaa mana waaqayyoof quuqama qabu mana waaqayyoo kan jaallatu waaqayyoon kan waaqessu bifaan ituu gargar hin qoodiin adiidhaa gurraacha diimataadhaa maalitu hin jedhinii namni garaan isaa sagalee keenya kan dhaga'u haala nu keessa jiru kan ammoo argu waldaa kana bukkee dhaabatee akka kaleessa hin gaddaatti waldaa kana deebisuudhaaf. Bara durii naamiyaan kee mana waaqayyoo kuma ijaaree arras waaqayyoo waldaa kiristaanaa namoota maqaa qabuu fi namoonni bukkee dhaabatanii mana waaqayyoo kana akka ijaaran akka nu gargaaran hamma humni isaanii danda'e hiixannaa nu hiixatanii mana waaqayyoo kana deebinee ijaaru maqaa yaalluu fi akka ittiin addunyaan akka nu birmatu ibsachuu barbaadu. Guddaa eebbifamaa gooftaan isin eebbisu